Joor Maammadii fi ati saahibaa hiriyaadha. Joor Maamma kana akkamiin ilaalta? Joor nama akkamii? Joor nama murataadha. Nama bashaasha, nama abshaala, nama ijoollee wajjin ijoollee ta'ee, nama guddaa ta'ee hundaa wajjin wal qixxaatee jiraachuu danda'u. Guyyaa ashama harka fuuna akkam jirtu naa qabdu isiniin jechaa har'as keessummaa jabaa tokko isiniif qabadhee dhufee keessummaa kiyya kana isinuu beekuu hin ooltanii nama sooshaal miidiyaa gubbatti Oromoodhaaf waan guddaa hojjechaa jiru dadhabee osoo hin jedhin halkanii guyyaa nama waan danda'u Oromoo bira dhaabbachaa jiru waa nama kana isin hundi namoonni hedduun nuuf dhiyeessi waan jettaniif nama kana isiniif qabadhee dhufee gaafilee cimoo hedduu dhiyeessinee fi namni kun Jawaar Mohaammed wajjinis wal nama walitti dhufeenya cimaa qabu. Aktivistii miidiyaa hawaasaa akkasumas nama waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaawaa turedha. Gaafilee 10 dhiyeessinee fi gaafilee 10 kanneen seeraan nuuf deebisee jira. Kanaaf akka hordoftan isin gaafannaa chaanalii kana subscribe gochuun itti makamaa jenna. Akkasumas namoota hedduu interview goonee jira dhugaa dubbachuuf xiqqoo busy ta'e xiqqoo amma akka duraan xiqqoo busy ta'e sababa barnootaati. Haga danda'u torbaanitti guyyaa tokko sagantaa tokko isiniif dhiyeessuuf yoo xiqqaate torbaanitti yeroo lama yookaan yeroo tokko waan tokko qabadhee isiniif qabadhee dhufuuf yaalii hin godha. Waan hedduu pilaanii goonee jira fakkeenyaa nama oduu bareechee dubbisu nama akka guyyoo waarii ofaa namoota akkas fakkaatan sana oduu guyyaarra waan Oromiyaa keessatti deemu akkasumas breaking news wantoota adda addaa namoota nuuf dubbisaati jirra. Isanis fuulduraaf sagantaa hedduudha qabannee adeemaa jirru istiidiyoo already meeshaa guuttannee jirra. Wantoota muraasa nu hanqata. Kanaafuu ulfaadhaa galatooma isiniin jedha waan guddaa waliin gadi ba'uuf deemna akkuma beekamu subscribing keessan nu jajjabeessa subscribe godhaa isiniin jedha. Wantoota hedduu ammoo fuulduraaf kan irratti mari'annu ta'a haala Oromoon keessa jirtu keessattuu ammoo otoo hayyoonni keenya hidhaa jiranii ajandaaleen sensitive ta'an kan akka wanneen akka ajandaan hin taane ka'uu hin qabu akkasitti amana. Fookasiin keenya qabsoo irratti haa ta'u jedha haguma dandeenyuun wal kabajuu wal jaalachuu gara abdii murannaa deemanii wantoota hin taane keessanumnis atakaaroo uumuunis bu'aa hin qabu. Waan irratti xiyyeeffachuu qabnu hundi keenya iyyuu haa beeknu isin jira galatooma ulfaadhaa. Gara interview caffeeraamis aliitti isin dabarsaa subscribe gochuun eegalaa isin jedha. Dhugaa isinitti hima. Viidiyoo alii kana daawwachuu keessanitti ittiin gaabbitan daqiiqaa 10 wayi ittiin gaabbitan haga dhumaatti daawwadha waan hedduu irraa barattu waan gaafilee cimtuu gaafanne waan hedduu irraa barattu jennee abdii qabna galatooma ulfaadhaa gorma viidichaa isin dabarsama. Orazi Top 10 Hayyee sagantaa gaafii fi deebiidhaa Orazi show wajjin abdii xayyib waaqootu gaafii 10 gaafate saniin deebisuudhaaf deema. Gaafiin duraa caffeeraamis eenyu jettee caffeeraamis maqaa dhugaatii miti maqaa qoosaadha. Kaniin barootan 16 dabree sooshaal miidiyaa gubbatti itti fayyadamaa ture. Maqaan dhugaa Ali Yusuf Aliiti. Dhaloonni kiyyaa Lagaraamis bakka Manyoo jedhamtu haalli guddina kiyyaa baadiyyattiin dhaladhee magaalattiin guddadhee amma bakkiin jiraadhu North America USA dha. Maatii nin qabaa ilmaan 4 qabaa dubra 2 dardara 2 qabaa. Amma waniin hojjedhu kaampaanii xiqqoodhaan tamataa kiyyaa qabaa transportationiidha. Kanaan hojjedhaa kana biraatiin qabsoo keessatti qabsootti akka cichitu maaltu si godhee qabsoo Oromoodhaani anaaf akka waan kiyyatti ilaala akka waan namatti ilaalu maaliif qabsoo Oromoodhaa keessatti wareega guddaadhaan kafalee maatii hedduun itti dhabee
maatii tiyya hedduutu itti toorchi tahee itti miidhamee kanaafuu akka qabeenya kiyya dhuunfaadha akka waa wanni kiyyanirraa tuqamtetti ilaala akka waa maatiin tiyya tuqamtetti ilaala qabsoo Oromoodhaatiif ilaalcha addaatiin qabaa maatii tiyyatan qabsoo tanaaf wareegamteetu akkaan hin daddaayine akkaan qabsoo Oromoodhaatiif cichu na godha waraana bilisummaa Oromoodhaa keessa turtee gaafii jettuuf ana daa'ima hulaa sagal gaafaan biradhuun lafti teenya lafa qabsoodhaati lafa waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessa soso'aa ture lafa waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroo duraatiif itti ijaarame waraanummaan bilisummaa Oromootu maatii tiyyarratti ijaarame maatiin tiyya warra waraanni bilisummaa Oromoodhaa dura ijaare keessaa takka kana ta'uudhaa wajjin naannoo keenya san adda bilisummaa Oromoodhaa dhuffatee isaantu qabaa TPLF dubiran geenye ijoollummaan itti dabalame hanga tokko keessa tureetiin haalli jiru nu facaasee keessaa deeme guyyaa hedduu gadditee fi guyyaa hedduu gammadde ni qabdaa'ee mudannoo guyyaan hedduu itti gadde hedduudha guyyaa hedduudhaan gadde guyyaa namoonni an jaaladhu wareegaman hedduudhaan gadde fakkeenyaaf guyyaan wareega abbaa kiyyaa dhaga'u an nama ijoolleen ture qabsoo keessaan ture waliin dhageenye gaafaan inni wareegame osooniin waraanaa wajjin jiruutiin dhaga'ee guyyaa san hedduun gaddee hedduun dhagame ijoollummaadhaa wajjin jaalalaan qabuu fi wajjin akka ammaasii ilma guddaadhaa ilma hangafatti lama dammaas bakkaan jiru yeroo san qabsorraa jira bakkaan jiru wajjii fi akkaataan keessa jiru wajjin hedduu nadhagamee guyyaan itti gadde guyyaa sanii guyyaan gammade guyyaan INS dabree karaa Ameerikaadhaa dhufuudhaaf sumudaa naa dhawan hedduudhaan gammade guyyaan baqattummaa keessaan ture Keeniyaa hoggaa jaan san xumuree karaa Ameerikaadhaa akkaan dhufu yeroo viizaa naa dhawan hedduudhaan gammade gaafas namni gammanne hin jiru mudannoo addaa tana siifi nama mudannoon addaa wanna mudate waraana keessa turre anaa fi saayiba kee tokko amma Yuurooppii jira mucaanis waraana nu wajjini halkan osoo yaanuuti mucaan kunis bakka biraa dhaqee maqaan isaa Qaabatu jedhama bakka biraa dhaqee nu dhufu jira nutis gara isa afaan deemna ogguun ilaallee qawween shakam jetti dhaab ogguu jennuun hidhaabbatee eenyu jenneeni na'aa jechuun kuni anaa jechuudha karaa biraatiin nuti gaafas hin beeynu gaafasa na warri kun warra afaan Tigree dubbatuutu na ja'a hogguu na ajuu gaasan waa waraana TPLF wal maddii qubannuuf jarri dhufee battala qabadhuu naan jee gurbaanis anis ni qabadhee innis ni qabatee deddeebineeti abooti eenyu jennee gaafannaa na'a ja'a na'a inni ana jechu jira za'aa meeqaan tam innis battala qabatee nutis battala qabannee waliin teenyee boodarra shakkinee sagaleedhaan abooti abaluu jennee gaafannu na'a je achi za'aa meeqa booda lafaa kaanee walitti dhufnee mudannoo addaati jireenya kee keessatti wanniin gaabbu waanin arra beeku kalee baraan qabsoo keessa ture beekuu dhabuu kiyya fakkeenyaaf hoggantoonni ammas bahee nuti Oromeetti amanneen beeynu
biyya Oromoodhaa jaarraa jennee qabsoo hin beeynu qabsoo hidhannoo itti amannee hin beeynu warri jokuni hoggana keenya jenneeti akka fakkeenyatti if dura keenyee if duratti eegaadhaa turre ittiin boonaa turre ittiin dhaadachaadhaa turre hoggana jajjabaa akkanaa qabnaa hoggana murataa akkanaa qabnaa jennee maaliif akka garaa keessaa harkusaas rabbi waan isaan yaadan beekaadhaan turre garuu isaan jalatti nama kuumee qaantamiitu wareegame isaan kana amanee hogganoota keenya isaan dura wareegamne jee ijoollee waardiyaa isaanii lubbuu isaanii baasuudhaaf meeqaatu wareegame ijoollee wareegamti sun hundinuu kaayyoon irratti wareegaman Oromiyaa jaaruudha ummata Oromoodhaa bilisoomsuudha garuu arra hogganoonni keenya guune mootummaa tanaa wajjin dhaabbatanii lakkii nuti durumaanuu qawwattis amannee Oromiyaadhaas bilisa baasuudhaaf mootummaa Oromoodhaa jaaruudhaaf hin goone guucan kuni waan hedduu itti gaabbu hedduun gaabba silaa waan hin arra beeku kana gaafa san beekee je'ee hedduun hin gaabbaa wanniin itti boonu takka ganee niin ganallee je'ee yaadeen beeku takka qorii diinaa arraabuudhaaf kajeelee hin beeku qabsoo Oromoorraa duuba deebi'een beeku akkaan jirutti bakkaan jirutti haalaan keessa jiru hunda keessatti waan Oromoodhaa niin deeggara niin hojjedha waan hin qabuun rakkataa Oromoodhaa niin gargaara cinaan dhaabbadha waan Oromoodhaa halkaniif guyyaa yaaddawaa kuni waan na boonsu ittiin boone zaabarraa itti boona Oromoo ta'uu kiyya qofa osoo hin ta'in Oromoo tahee dhaladhee qabsoo Oromoodhaa keessaa qooda silaa bahuudhaan qabajuu bahuu kiyyaan hedduun ittiin boona warra kalee qabsaa'ota fakkaatee lallabaadhaa ture arraan tana ganee diinatti gale kana hoomee maal jettaa maal dhaamtaaf kan jettu namni adda addaa nama garii dafteetti hamilee isaa cabxee gariin hamilee cimtuudha qabaa warri kalee qabsotti akka waan amanee qabsoo faarsaadhaa qabsaa fakkaatee arra galee kuni kalee saalumaatu mijaaniif malee magaaluufiitti magaalaa godhachuudhaaf qabsaa fakkaatan malee qabsoo godhaadhaan turre namni qabsoo dhugaadhaa godhu garaan hin jijjiiru horiin hin jijjiiru dantaa jalan goru yeroo hundaahu waan sabaat dursa waan qabsoo isaat dursa warreen kanaaf wanni hin dhaamu duraanuu gantuudha ummata Oromoodhaatu wanni hubachuu qabu dhufaa dabraa hunda nama afaanii lallabu hundaahu nama iyyu hunda qabsaawaa ja'anii amanuu osoo hin taane dura qorachuun barbaachisaadha maalummaa namaa beekuun qabsaa'aa dhugaadhaa gaafni beektu gaafa rakkoodhaati gaafa rakkoo gaafa cinqii gaafa dadhabbiin jirtu gaafa beelti jirtu gaafa duuti jirtu qabsaawaan dhugaadhaa eenyu addaan beektaa jechuudha qabsaawaan dhugaadhaa wareegaaf qopheessa malee wareega dheessee garaa jalan goru kanaafuu warreen waan xiqqoodhaaf abdii muratinaa qabsoon Oromoodhaa dukkana keessaa baateeti arra ifa keessa jirti arra sadarkaa if duuban deemna dhageessee jirti gaafa dukkanaa gaafa Oromoo toof hin beenisan abbootiin keenya hamileen mura hin cabsine abdiin muranne kanaafuu qabsoo isaan akkas keessaa dukkana keessaa baasanii nuungaan kana nuti asirraa fuunee fullaasuu ni dandeenya Joor Maammadii fi ati saahibaa hiriyaadhaa Joor Maamma kana akkamiin ilaalta Joor nama akkamii Joor nama murataadha nama bashaasha nama abshaala nama ijoollee wajjin ijoollee ta'ee nama guddaa ta'ee hundaa wajjin wal qixxaatee jiraachuu danda'u nama amala isaa amma jijjiiree
jooriyooni oromoo kutaa tokkoo keessa dhaqee isaan fakkaata kutaa kaan dhaqu isaan fakkaata kutaa kaan dhaqu isaan fakkaata nama oromummaa isaa waa hunda caalaa fardeessee jabeessu hangaan beekutti nama ifin gurgurre nama ifin kennine nama cichaadha waan itti amanetti nama cichaadha mudannaan addaa joorii wajjin isin mudatte maali gaafa dura oromoo movementiin eegalu oromoo first movement walgahiidha goone isee tokkotti anaa fi joorii fi arfaasee Qadir Said amma Yaasin duuba isin maaltu yeroo san yeroo oromoon tun hizaaba irra addaan baatee ture jijjiirama 2008 irraa eegalee oromoon tun kutaadhaan walitti gaarinfachuu inumaa haga gartee ooltee fi bultee walii dhabanii taaziyaa walitti dhaquu dhabanii jaarsaa jaartiin walii kana ture 2008 9 kana ture diaspora keessa waan kana facaafnee ummata kana walitti as qabuudhaaf carraaqiin gaafa san deemaa turte so yeroo kana hiriyaan kee tokko nu yaamee nu hundinuu beezmentiin isaa bal'aadha teenyee gaafaan kaannee taphachaadhaa jirra joor kun gus oromoo keessaa ol baha oromoo first jedhee namni kun hundinuu joorii dhiyaachuu barbaada joor dubbisuu barbaada kana joor kana lafa kana nama arsii nama harargeedhaa qubata heddumminaan magaalaa tana arsii fi harargeedhaa qubata warri maantana jooritti dhihaatee taa'u abbaan manaatiis nama harargeedhaati kanaatutti aanee taa'a anaa Kadiirii Ammayyaasinii guunneetteenya jarri arsiitii dhufee asiin taa'u jira kana joor gaafa san joor arsiidha joor shawaadha joor harargeedha kanaatu haasa'u kana jaarsi tokko nama arsiitii nama waaleetii dhufee ila caffee waa si gaafadhuu naan jedhe maal na gaafattaa jennaan jooriin kun nama eessaati ofii naan jedhe achiin an dubbii gad hin qabne nama guutuutti joor yaamee joor ati eessa dhaloonni kee ati harargeedha moo arsiidha moo shawaadha moo wallagga moo ifi min jennu ka'ee joor lafaa ka'ee eenyu si gaafate lakkee jarri kun siin marsee kataa kun warra harargeeti katti aanee taa'u nama arsiiti magaalaa tana nama arsii fi harargee qubataa waan kan adda baasii himiif jennaan ani harargeedhaasi an arsiidhaasi an tuulamaasi an wallaggaasi an isin hundaa jeen jechuudha gaasa keessatti halkan guutuu wanni kun qoosaa taatee itti taphachaadhaa bullee hidhamtoonni oromoodhaa akkamitti hiikaman jettee yaaddaa hidhamtoonni akka Baqqalaadhaa Abdii Raggaasaadhaa Hamzaa Booranaadhaa Joor Mahammad hidhamtoota oromoodhaa ani oromoodhaatu hiika qabsoo oromoodhaatu hiika qabsoo oromoodhaatu baasuudhaaf ta'a ammaasi oromoodhaatu hidhee jeetiin amanaan ammaan tana hidhamtoota oromoodhaatu hidhe jabina diina keenyaa osoo hin taane laafina ummata keenyaatu qabsaa'ota oromoodhaa hidhee jeetiin amana silaa oromoon jabaattee falmatte oromoon ni sodaatamti sabni sodaatamu hayyuunsaa keessaa butamee hin hidhamu arra akka kanatti wajjiin kaanee dhaabbannee falmachuu dhabuudhaatu tuffii kana fidee arra qarayyoon teenya hayyoonni keenya nu keessaa qabamanii hidhaman malee yoo nuti tokkoomnee akka tokkotti walqixa tarkaanfanne silaa tuffiin akkanaan jirtu oromoolleen hin hidhamtu isaan kabaasuudhaaf taa'u oromoo diinni hiniineesi baasuu asiin danda'u baasuuf illeen taa'u laafina keenyaatu hidhe gaafa nuti jabaanne gabbahuudhaaf ta'anii jeetiin amanaa dhaamsi waliif galaa dhaamsa walii galaa ilmaan oromoodha
haamileen isin hin cabin. Qabsoon adeemsa keessatti ni laaffatti, ni jabaatti. Namni sirraa hidhama, sirraa wareegama, ni gadditaa, ni gammadda. Qabsoo keessa waa hundaatu jira. Garuu wanni guddaan abdii murannaa malee bakka yaaddisan yaadaadhaa. Kaayyoo warra sibiraa wareegamee, kaayyoo warra hidhamee sangalmaan gahuudhaaf fiiguu qabda malee daqiiqaa takkaafillee deebitee warra wareegame san laaltee qabsoo gufachiisuu hin qabdu. Warra hidhame laaltee qabsoo gufachiisuu hin qabdu. Warra wareegame hagumaa baasu qabsoo ati fullaasuudhaaf deemtu. Warra hidhame hidhaadhaa baasu qabsoo ati fullaasuudhaaf deemtu. Kanaafuu haamilee osoon cabsine kaayyoo teenya if duratti ilaalaadhaa qabsoo itti fufuudhaa. Kanaan dhaama fayyaa ta'a. Gaafii kurnanuu deebiseen si'aa fayyaa ta'a warri Oraazii Show. Orazi Top 10. Orazi Top 10.